dogongoree waa irraa deebi'uun immoo namummaadha. Irraa deebi'ee waan san nan dogongoree jedheetiniin waan san dhiifama gaafachuun namummaadha. Namni kamuu waan tokko osoo itti yaadin dubbachuun ni mala. Nu hundi keenya dogongoruu nafuu ilma namaati. Nuyi miti mootummaan ni dogongoraa jechuudha. Kanaafuu namuma dhabuun immoo nama waan tokko balleessee waan balleesse san itti yaadeetiniin dhiifama gaafate jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya reediin akkuma asirraa argitan kan ol ka'ee dhaabate dhalaa arsii arrabsuun ture yoo dura amma ol ka'ee dhiifama gaafatee jira. Egaa nullee dhiifne fi rabbiin isaa haa dhiisu jecha isaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube chaanaalaa faamilii Orootuu weelkaam shama harka fuunee hordoftoota kiyya bakkuma jirtan maratti nageef rahmanni rabbii kadhumaan qabne isin bira haa jiraatu. Hundi keessanuu deeggarsa guddaa osoo hin jenne alaaf biyya keessa nageen kiisnaa qabu qilleensarra isin jedha hordoftoota kiyya. Egaa waan baay'ee nama gammachiisu namni tokko namoota baay'ee jira miidiyaa kanarratti akkuma arganii beekan sammuun ilma namaa gariin nama tokko akkam akka yaadu hin beeku. Guyyaa rabbii hunda suuraa nama garagalchee arrabaa fi hamma namni miidiyaa waan tokko itti waan gaarii itti fayyadame imma fayyadama ka waan badaa itti fayyadame caalaa jechuudha. Harka irra caalan ajanda hamaa bichaa godhatanii waan tokko sababa godhatanii wanni nama boonsu wanni namatti tolu maali isinitti fakkaata? Egaa obboleeyyan kiyya ilmi namaa kamuu yaada jechuudha achi bal'isee wanti namatti tolu namni tokko eega badii isaa beekee dhiifama gaafate. Akkasii miidiyaan immoo yoo namni tokko nama jalaa badee yoo namni tokko haqa namaa nyaatee dhoorgate miidiyaa san irratti yoo ol baasan namni sun haqa namaa san ni deebisa. Namni illee ol ga'eetiniin nama miidhame tokko rakkataa nama dhibame tokko gargaara. Ammallee ijoollee bakka garagaraatti nama jalaa badde miidiyaa kana yoo nama bira jiraate namni hunduu dafee waan dhaga'uuf miidiyaa kaawwan caalu tiiktookii kanaan dafee wanni martuu nama bira ga'a. Kanaafuu tiiktookiin faayidaa kana qabaa. Waan tokko nama jalaa bade waan ulaalan tokko nama ofii namni kenna baay'ina achi arga waan gaafatuuf kanaaf nama fayyada malee waan biraati miti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaan daqiiqaa muraasa dura tamsaasa kallattii laayivii namoota hedduu irratti hawaasa koo kabajamaa fi jaalatamaa ummata Arsee yookaan Sikkoo fi Mandoo guutumaan guututti hawaasa Oromoo dhiifama gaafadheetii jira. Asirratti illee tamsaasni kallattii sun waan baduuf ummata Oromoo dhiifama guddaa jechoota Oromoo hin madaalle akkasumas jechoota safuu hin eegganne afaan kootii ba'ee arrabsuu kootiif baay'ee dhiifama isin gaafadha. Sababni kana godheef immootu Oromoon aadaa safuu duudhaa qabdi. Safuu san waan cabseef dhiifama gaafachaa jira. Badii balleessee osoo hin ta'in wantin ani jedhe sun nun madaalu, ummata Oromoon madaalu, hawaasa hin madaalu jedhee waan amanuuf dhiifama gaafadhe. Hundi keessan rabbiif jecha dhiifama naaf godha. An dhiifama isiniif godhee jira. Kanaaf hundi keessanuu waliin naaf gaa share duit godha namoonni laayivii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaan daqiiqaa muraasa dura tamsaasa kallattii laayivii namoota hedduu irratti hawaasa koo kabajamaa fi jaalatamaa ummata Arsee yookaan Sikkoo fi Mandoo guutumaan guututti hawaasa Oromoo dhiifama gaafadheetii jira. Asirratti illee tamsaasni kallattii sun waan baduuf ummata Oromoo dhiifama guddaa jechoota Oromoo hin madaalle akkasumas jechoota safuu hin eegganne afaan kootii ba'ee arrabsuu kootiif baay'ee dhiifama isin gaafadha. Sababni kana godheef immootu Oromoon aadaa safuu duudhaa qabdi. Safuu san waan cabseef dhiifama gaafachaa jira. Badii balleessee osoo hin ta'in wantin ani jedhe sun nun madaalu, ummata Oromoon madaalu, hawaasa hin madaalu jedhee waan amanuuf dhiifama gaafadhe. Hundi keessan rabbiif jecha dhiifama naaf godha. An dhiifama isiniif godhee jira.
Kanaaf hundi keessanuu waliin naaf gaa share duit godhaa namoonni laayivii